انتين يا رهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ارجع قبل عبدو سيتيفن سيني مع الانبيمو كيسا سيناكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتين يا رهيبو أرهيبو أرهيبو تولي يبلينا قوتاكا يرو مالي بالما مالي dhimma gabaabduu tokkittiidha obboleessa keenya tokkotu ijoollee Hincinniiti. Amboorraa kiiloomeetirii meeqa Tashaalee Tarreessaa jedhama. Nuti gaa saahiba mana hidhaati. Saahibni mana hidhaa kun wal jabeessa. Isiniif simmoonuu jabeessaa jedhetanii waan gabaabduu tokkoon dhaammadhaafanii dhaamsin dhaammadhu kan jalqabaa baga majlisaa moggaaffannee gadi bu'uureffannee dhaabbanne amaanaa irratti jige kana warra baadhatu rabbi isaan taasisu isiniin jedha. Inni gabaabaan immoo isa kana booddeetti deebina garee wajjiniin jidduu kana maaliif baddee gaafiin inboksii baay'ee isaatoyyoo jira bilbilanna jalaa bade waanuma hunda fudhatee bilbilee bakka kanatti bu'ee hin beeku. Kanaafis hin jalaa badee hin badu amma booda immoo inshaallah. Mucaan isin duddubbee kootti agartan kun Tashaalee Tarreessaa jedhama. Waan ilmoon namaa hin taanetu irratti ta'e. Eenyuun irratti ta'e, abaluun irratti ta'e, garee kanaan irratti ta'e, garee sanaan irratti ta'e waan hin beeku hin qabu, waan beeynu hin qabnu, waan tokkollee waan haasofnus hin qabnu. Beeynus akkatti haasofnu hin qabnu, waan haasofnus immoo hin qabnu. Tashaalee Tarreessaa kun bara darbe kana keessa abbaan isaa rasaasaan du'anii, haati isaa rasaasaan du'anii, obboleettiin isaa rasaasaan duute, obboleessi isaa rasaasaan du'e. Tokkittii isaatii fi namicha tokko kan isa irraa fagaatan tokkittii isaa tafe. Eega rabbi isa kana nu hambise immoo inni kunis hin rukutame. Inni kunis rukutamee danda'ee hin deemu. Hincinniidha amma bakkuma inni itti jiruttanii na dhibaa. Bakkuma citteen dheedii Tashaalee Tarreessaa kana ijoolleen keenya illee baay'ee beeku. Ijoolleen jarrakkaa Haayiluu Kitaabaa kun naannoo jaraati. Hin beekanii. Waa biraatii miti anamman danda'u bira dhaabbadheera. Maaloo akkasin naa gootan hin beeku. Miilli isaa irraa muramuurraa hambifanneerra. Miila silaa muramuu ture inni kun rukutamaadha luqqeettuu keessa isa sajjeesuudhaaf sibiilaan waraannaan miilli muramuurraa hafeera. Miilli muramuurraa osoo maal jennu sibiila keessa jira. Bilbila jidduudhaan itti bu'e. Meenatti hin bilbilinaa warri bilbilaa jirtanu bilbilanatti hin bilbilinaa. Maaloo waraqaa eenyummaa keetii fidee. Anaa wajjiniin yeroo dheeraa wal beeyna. Tashaalee Tarreessaa kana jiraataadha. Jiraataa magaalaati. Ta'abbataadha. Abbaa ilmaaniiti. Waraqaan eenyummaa isaa kunooti laa Hincinniidha. Dirree Hincinniiti. Tashaalee Tarreessaa jedhama. Waan dhaammachuu qabu innumti dhaammatu meenaa dhaggeeffadhaame. Tashaalee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani maqaan koo Tashaalee Tarreessaa jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinniitti dhaladhe. Haati koo rasaasaan duute, abbaan koo rasaasaan du'e, obboleettiin tokko qabuun duute. Anaaf firii ubbata musliimaa bukkeen koo dhaabatantu hafe. Anumaa jechuun danda'u alhamdulillah rabbi lubbuu kana baaseera. Kanaaf waan na gargaartaniif waan na bukkee dhaabattaniif. Adarashee intinii keettimi teessoo keettimi. Teessoon koo aanaa Dirree Hincinniiti. Jechuuni amma keessaa bakkadhee akkaawuntii kan kee itti madhuuti akkaawuntii kee itti miti nama hedduudhaaf akkanatti uummanni keenya inuma gargaarrata. Miila isaatuu jala badee jira. Akka inni hin cinne immoo doktoroonni Amboo baay'ee gargaaranii. Doktoronni Amboo Doktor Jalaal jedhama tokko nama Naqamteeti. Naqamteeti Doktor Jalaal Doktor Galaan Namarraa. Doktor Galaan Namarraa ulfaadhu galatoomi. Ergaan kee natti maa bahee Doktor Galaan Namarraa gargaarsa hedduu gargaareen amma humna isaatiin hogumaan waan danda'uun gargaareeraani.
tole adraashaan isaa uffe dhuguma uffee nama jechisiisa namni yeroo tokkotti haadha dhabuun hin ulfaata abbaa dhabuun bakka tokkotti maaliif lolatu diqqaa ganda isaanii irratti ta'e mana jireenyaa irratti gabaarratti magaalaa irratti gabaa guddaa irratti kana lolatu diqqoo irratti ta'e lolli kun ta'e kuni hin beekamu jarris quban qabanu akka ta'eefuu ta'e wama jara rukute hin beekanu jarri kun waan jara rukute hin beekanu wama jara rukute bakka akkaan samaayidaatti bu'u lafarraa namnitti dhukaasee fitu dhuman abbaan isaa obbo Tarreessaan ayyaluun haati isaa maaltu hafe obboleessi guyyaa tokkotti awwaallatee ka'ee inni immoo hin hafne bakka jirutti inni surkutame kun xiqqoo siin ulfaata miila isaa kana Oromiyaa Kooperaatiivii irratti Malo Oromiyaa Kooperaatiivii irratti ayiluu kitaaba dhaggeeffadhu mucaan kun ijoollee kuttaayeeti afaaniin himu wayya ejji kan koon argu nattim kuma kudhan tokko duwwaa yeroo afur jechu sagaltama 85 87 Oromiyaa Kooperaatiivii irratti qarshii takka hin gaani qarshii lama ila nama kuma lama na daawwataa jira nama yeroo tokkicha abbaa dhabe abbaan isaa abbaa kooti abbaa keeti namni inni ammaatti xiqqoo yeroo tokkicha kana awwaaluun guyyaa tokkotti kana dhabuun inni ammaatti guyyaa tokkotti dhabe adde ayyaluun obbo Tarreessaan obboleettiin isaa obboleessi isaa guyyaa tokkotti dhabaman amma isa sana achi keessaa baafadhe jechuudha incinni keessaa baafadheeni naannoo Ambootti galfadhe naannoo Ambootti amaatii isaa naannoo Ambootti galfadheen isa immoo wal dhaannadheen dadhabee maalu biranaa dhaabbadhaa jechuudha. Fi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tashaalee Tarreessaa Rabbi si haa fayyisu. Amma yoo wanaaga hangama kootiin uummanni keessi bira jira kophaa keenya jirtu. Ayyee ganda keenya ammuma kanan isinitti dhaammadhaafanii isinitti dhufee amma gaanangalaa nagaatti salaamu alaikum warahmatullahi